hadda suuraa malee obbolummaan hin jiru. Otuu rabbi jedhee wal jaallate namni yoo dudduubba koo maal naan jedhe eega obboleessa kan koo taate maaluun irraa deebisuu qabdi. Durriin irraa deebisuu qabdi. Hamiin irraa deebisuu qabdi. Komiin irraa deebisuu qabdi. Maaliif ani isaas hin jaallanne rabbi jedhanii wal jaallachuu jechuun waan namni dararaa xinneenya urbii namaa xinneessus waan namni waree namaa cabsu walirraa deebisuuni rabbi jedhanii wal jaallachuudha. Rabbi jedhanii walitti qabamanii yennaa walitti dhufanis yennaa walirraa adda bahanis wantichi waan guddaa waan immoo yeroo keenya keessa hin jirre waan dhabame hadda maqaa ta'e malee obbolummaan hin jiru. Hin jiru inni jedhu waa'ee obbolummaa akka waan yeroon keenya yeroon ahla sunnaa wal jamaa jechuudha. Sajjadii nutti moggaatanii waa biyyaa nutti moggaatanii miti. Jaalala balleessa jedhan jarri laa dhugaatti na laalanu akka waan jaalalli badeete jaalalli siin kan jedhasuuf yaa sooba siluma laakiin inni kan sunnaas miirri hin jiru. Yedduu qabne jechuudha. Isa kan ahla sunnaa wal jamaa kunu hadiimii rasuul rabbii akkana jajuus namni qabu hin jiru. Ammoo tun tokko tokko keessan gaafadhe mataa koorraa kaasee namni obboleessa dhugaa qabdan jirtanii sagaraa tokko bahee miti. Obbolummaa dhugaa kan gaaddisa rahmaan wajjin dhaabbachuudha sababaa sanaan kanan argadha jetanii wal jaallatan qabdu. Isa caatii wajjin kutatanuu miti. Isa buna shaayee dhaqanii wal argatanii wajjin dhuganuu miti. Isa ittiin sawaabattii kana argachuudhaan wal jaallatan qabaachuu keessan nan shakkaan. Maaliif yerootu obbolummaan akka waan namni obbolummaa wallaaleeti. Obbolummaan ni durii jechuun inni hadiimneen nasimu akkaataan qabu. Rakkina waliin ilaalanii akkuma rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam Salmaanii fi eenyuun dhaqanii obbolaa godhanii ebeluuf ebeluun obbolaa godhanii wal jaallachuu otuu mul'inni jala obbolaa ta'anu. Isa akkasii namni yeroo kana keessa qabu hin jiru. Haa ta'u yoo silan jir obbolummaan waan jaallatamuudha. Rabbi jedhanii wal jaallatanii yoo inni karaa rabbi irraa ce'e gorsinaan dide dhiisanii obbolummaa hiikuu obbolummaa shaaruu. Hadha'oo illaa tokkoof waan tokko waan taafii haa waan dadhabduu wayitiif obbolummaan hiikamatu sobaanuu jiraate dhugumaan sila eessa jira miti. Namni immoo gaafa obboleetaa dibatee ka'e yoo isin maal gootan qalbii keessan keessaa obbolummaan hin diigamu yoo sheexanii dhufee diige mal namni sun jechuudha. Kanaaf obbolummaan isin rabbi jedhanii wal jaallatan suni sawaamnis guddaa ta'uurraa kaasee dhibee amma yeroo keenya gaaddisa rahmaan nama dhaabaa. Haraka